kitaaba kanaan barreessitee uummata kee biraan gattee siin jecha gara gaafeetitti yookiin immoo gara yaada qabuutitti itti fufaa jechuudha. Gaafin xiyyaata takkatti uummataaf siraamsa qabaa isin warra achirraatiif illee yoo ariif illee. Artistoonni ija uummataati ija fagoo laaltee daftee waa hubattu kennaa uummatiin artiin tasabaati masakamuun qabdu lugaama namaatiin hojiin artistoota afaanii fi aadaa seenaa fi siyaasa uummata barsiisu. Hojiin teenya tana kitaaba bituu fi gurgursiisuun hojii teenya miti. Isin hojii uummataati kun hojii uummanni jaallatu hojii uummanni hojjetu nuti artistoonni hojii mataa kennaa qabna. Isin bakka bu'oota koreeti moo yookiin ammoo tuyyuu bakka bu'aa hawaasaa kanaati moo akkamiin nuti warri artii hojiin teenya achi miti achirra teessa takka gaafin xiyyatana isin suuta achitti gad deebi'a. Jawaar kubbaa buute lammaa harkaan ga'e lammaan buute gara biyyi ta'e abii rukute kubbaa goolii teenya dhayi. Akka kanaan ifaajeen uummataa lubbuun qabsaa'ota qabsoo wareegamtee harka kennaa bahee. Kun waan uummanni beeku waan achi asii hin qabne. Uummanni kuni Jawaariin kaleetiif, Jawaariin hadhaatiif, Jawaariin boruu garagara. Gaafa achirraa kaatee ati dubbii Jawaar umrii kee kakaleetiin, humna kee kakaleetiin, sammuu kee kakaleetiin uummata kana onnachiiftee haaroo inni tokko as bahee waan haaroo waan gabbu'ee qilleensarra ol baatee dubbii qilleensarra gaffiddee ummata facee jedhu walitti qabdee fuutee qabsoota na achiin geette kubbaa taphattee balbalarraan geette osoo gooliin galchiin kennitee nu gadi deebi. Kun Jawaarii kaleeti gaafsan kan jettuun kan uummanni taa'e jettuun taa'a deemi jettuun deemi cufi jettuun cufa bani jettuun ban. Kun gaafsa waan si amanuuf waan si jaalatu waan lafarratti hojjetamee ijaan argee hojii ta'e duuka deemeetti. Kun dubbii kalee irraa haaso'ina. Akkas yeroo ta'u ifaajeen uummataa suni dhiigni qabsaa'ota akkasitti lafatti batee suni har'a jaratu namni kuni kana godhee sana godhee wanni jedhamu hin jiru. Namni qabsoota hin balleesse gaafa sanillee gaafa holomuliyaa galma holomuliyaati jara kana masaitanii nutti fiddanii gaafa girma waliin akkanuma nu dura teettan qabsoo uummanni Oromoo harka 90 ol fiti. Oromaaraan argitees harka 90 booda ay dhufe malee dhiiga ummataatiin ka bakka sana gahe akkamitti kana ta'a osoo qotee hin facaafatin akkamitti namni albee fudhatee oorruu namaa dhufa gaafa an jedhee dubbadhe gaafa holomuliyaa kana booda wanni hunduu harka jirtin dhiiga ummataa kanaaf isintu itti gaafatamaa lakkaa jee dubbadhee ture gaafsan namni viidiyoo san of keessaa qabdan tokko tokko hin beeytan gaafa san gaafa galma holomuliyaa amma ummanni Oromoo tokko hundeen isaa tokko rakkoon isaa tokko ummanni ammoo tuyyuu tokkummaan isaa sibiila irra jaba. Namni ummata Oromoo dhamaase isin hoogganoota dhaabbota dabbalee miseensa wanti dhiiga ummanni